ما شاء الله. نما جبادا جباد وتجران اللي والبري وان برچو عبد الله جروس التحقيقني اسمال اللي كا يوني فات اللي جرا يوني سينم بيكتني دبلت انا عبد الرقاص فالله جولن براله كره فورفن اللي كدران تران اللي هدو جره ان شاء الله ربيني فولدرتك اول سنفود ابديك من رب الله سبحانه وتعالى جبات اسنو من دبدا نمو سنجلا يا اوكي yoo namni jabaate nama zamanni kun zamana namni jabaatu malee namni nama jalan dubbanne beekte isinummaan jabaannaan duniyaan illeen namni illeen wanni hundi saatu nama akkasi wanna jetti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin ajabeessu sirritti jabaadha waa baradha borumsa irratti xiyyeeffannoo kenna wanni aga borumsa ol nama fuudhu hin jiru rabbiin sadarkaa keessan ol isinaa fuudhuuti ammallee sirritti jabaadha isin jedhaa rabbiin isin ajabeessuuti. Iya tole. Yo shawada waje tu barbade waje dini ittafa Muhammad Amin illen. Ittafat amin dubadda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. اتفوا في التفا شواداني بقى ربيني سيفلا في سجريتي بسين انتبه اوكي اكدفتي اما سلام ما سنت اما كان شادا قبتي واو اميزنج عجائب اكس كنو ماري كنو ماميچا غوچا جرو كنا كيسا غنارفو بوليتيكو shawaa baga rabbi si qajeelche baga karaa sirrii argatte baga yeroodhaan lubbuu kee dukkana keessaa yoo jalaa baafatte maaliif jennaan guyyaan nuti irra jirru kun lakkaa jirudha yeroon kana jedhu lakkaa jira jechuun fixaa jirra xumurachaa jirra sana keessatti immoo namni dammaqee dhimma lubbuu isaatii fi karaa waan guddaa tokko ummanni isaa immoo uummata akka sabakkee haasa'anii akka namni dudduuba waan argee haasa'u utuu hin taane dhugaatti qabatamaatti si dura anatu argee uummata jaalalaati uummata akka lubbuu isaatti si jaallatudha uummati musliimaa marri isaa hundiyyuu obbolaa keetii jaalalli isaan sitti agarsiisan dhaloota keetii kaasee lafa kamitti agartee kanatti hin beeknedha kanan siin jedha yeroo hin fixu maaliif ennaani qabatamaatti waan hin jirre naasawwan qabatamaatti waan ofii koo argi waan muraasan sii qoode kanarraa kana fi garuu ustaazoti gurguddoo hin jiru asii kunoo yaada sii qoodu baay'een gammadee jaallaa umuriin nu dheertuu obboleettii koo baga nagaan dhuftee baga yeroodhaan dhuftee siin jedha. Aye Muhammad Amin اتفوا في أشبه دانجرا كني لمن دبفنا وانجر يرجعته. الله أكبر ولله الحمد. والله يدوتو كونغ مدة كيسا نمني كم مشاهدة غافة كم تو باين غمدا especially شوا غافة تأمو رجالان غمدا مالف وانشوا رتته إمبيكا في دبسي أرجيرا dubbisuu qofa osoo hin taane waan shawaa irratti taasifame qabatamaa isaa argaa jirra ammas illee waan ta'eef. Taatee boruu meedaa wallootti godhame faarratti musliimoota hedduun dhiibbaan miidhaa guddaan irra gahullee hin dhabamsiifamne ture. Shawaa keessaa tootaalii dismiss godhuu danda'ani bulchiinsi kanaan dura turan. To the point target godhatanii jechuudha. namni shawaa keessa gara islaamummaa gaafa dhufu hedduu tokko baay'ee tokkoon gammadan wallahi alhamdulillah inshallah seenaan jedhan akka muka muraniiti jedhan muka tokko gaafa muran damee baay'eetu achirraan lata shawaa sultaaneetii akka godhanii turanii muslim sultaaneetiin Itoophiyaa keessa jalqaba ture shawaa muslim sultaaneet ture inshallah rabbiin jira san restore ni goona inshallah hedduu shawaan islaamaa jiran inshallah namni dhugaa haguuguu hin danda'u amma fedhe yoo ta'e iyyuu dhiibbatee keessaa baha
Generation har'a jiru kun immoo dhaloota waa dubbisu waa qoratee bira ga'uuf carraaqudha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi hedduun gammadee rabbiin nu hundaafuu sabaata nuuf haa kennu. Amma booda immoo wantoonni nama mudatan kana booda maal akka jiran I hope yeroo dheeraaf shawaan dhaggeeffataa turte. Waa tokkoofuu bakka hin kenniini baradhu inshallah ifni fuuldurumatti biiftuu namni haguugee osoo nan dhoksa akka ifa ishiin mul'isne hin godha osoo jedhee namni hin danda'u. Never ever hin danda'amu jechuudha. Maaliif paaworii waan dhoksuuf yaadu sunii hamma ka ifa sanii hin ga'u waan ta'eef jechuudha. So the same is true for Islam. Akkanatti kanaanuu wal bira qabamuu hin danda'amu. Inshallah our struggle continue. Baga rabbii si fide baga rabbii si deebise barnoota barachuu irratti xiyyeeffadhu. Rabbii siif haa laaffisu. Islaamummaa irratti jiraatee warra islaamummaa irratti irratti kaafame rabbiin nu hundayyuu rabbi nu haa taasisu. Warra chaalenjii garaagaraa argaa jirtan immoo normaalii namni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darbaa rabbiitti dhiyoo fi rabbi akkaan jaalatuun hin jiru. Akkanuma ta'ee namni hamma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafa kanarratti teesti godhamee hin jiru. In all direction. Kallattii hedduudhaan jechuudha. So the more you become strong, the more you will be tested. Ammuma cimaa dhufteen akkasuma maybe waan rabbi ittiin nama teesti godhullee akkasuma dabalaa deema. Qormaanni kutaa tokkotti qoramnee fi intaraansiidhaaf kutaa 12tti qoramne is not the same. Akkasuma jechuudha. Rabbi raggadisee dhaabuu baga rabbi si deebise yeroo dheeraaf ati asirra dhufte yeroo dhaggeeffattuun argaa ture. Wallahi guyyaa kana abdiin eegaa ture inshallah alhamdulillah wallahi hedduun gammade rabbi sabatti si fakkatu kanuma jedhan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatuma hundi keessanuu galatuma inshallah yeroo dhiyootti immoo shawaa hundi shaadaa qabattee gammachuu kana caalu argina. Hundumti keessanuu ijoollee shawaa ittafaa Jiniyaas akkasumallee ustaaza Uxaalaa hundi keessanuu du'aa nuuf godha ustaazonni as keessa jirtanii. Rabbi jaarraa 21ffaan bara dhugaatii bara amantiin dhugaa ifatti baatee calaqqiftuudha. Rabbi dhugaa akkasumatti fiixaan nuuf habaasu guddaa isaa galatamaa hedduun sin jaaladha. Barakadhu atilleen rabbiin si haa barakachiisu eewa. Akkasii wallahi dhugaa kan keetti. Shawaan inshallah irratti nu jenne malee biiznillaahi gara islaamummaadha. Ni deebi'a biiznillaahi yoo rabbiin jedhe rabbiin haa laaffisu. Nutillee warra irratti hojjetu rabbiin nu haa godhuuti. Daawaan hin godhamne malee numa deebi'a yoo rabbii jedhe. Duraan barii mamlakatu shawal islaamiyyaa jedhamteeti mootummaan islaamaadhaa kan Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif dhaabbattee shawaa keessa ture. Naannama Finfinnee kana ture jechuudha. Mamlakatu shawal islaamiyyaa jedhamti akka Itoophiyaa sadarkaa Itoophiyaa qofatti osoo hin taane naannawa sanii gaanfa Afrikaa guutuu keessatti jechuudha. Sumaalee qabatee, Affaar qabatee, Itoophiyaa qabatee, Suudaanii qabatee kun hunda dura biyyoota kanneen guutuu keessa mamlakatu shawal islaamiyyaa jedhamteeti beekamtuudha. Islamic Shawaa Kingdom jedhaniiti maqaa sinigaltee mootummaa shawaadhaa islaamaadhaa jedhamtee beekamaadha. Sinigaltee erga sana ammoo biyyoota fakkeenya naannoo mamlakatu Baaleel islaamiyyaa jirti. Mootummaa Baaleedha kan islaamaa Ifaat Darraanilleen Salaaleedha. Hin beektan Darraan hagammatu maqaan isii Darrama jedhamti. Mamlakatu Darral islaamiyyaa jedhamtee achi walloonfaa wal qabattee jechuudha. Ammas ammoo shirkallee hagammaatu jirti. Sinigaltee mamlakatu shirka islaamiyyaa jedhamtee tuun ammoo hadiyyaadha. Mamlakatu hadiyyaa islaamiyyaa jedhamtee kun ammoo dawaaroodha. Dawaaroon tun ammoo eessa jirti kan jedhu haasawaa jira. Dawaaroon namni gariin naannoo Booranaa kana jedha. Gariin ammoo dawaaroon naannoo Arsii kanallee jedhee dubbata. Gariin ammoo dawaaroo jechuun kuni gara wannaati gara Sumaaleeti kanallee jedhee dubbata. Walii galatti alaakulaali mamlakatu dawaaroo islaamiyyaa jedha. Kunni hundi isaaniitu iyyuu jiran. Mootummoonni islaamaa kunniin kan jalqaba biyya san keessatti walitti qabaman jechuudha. Naannoo sanitti ijaaramanidha. Garuu hunda dura mamlakatu shawal islaamiyyaadha. Hunda dura. Banii Makhzuumin kan ijaaramte jechuudha. Qureesh irraa uummata ta'an tokkotu Umar nama jedhamutu achi galee jiranii
erga sanii bara akka hijiraatitti jechuudha bara 283 naannoo sanitti mamlakatu mootummaa islaamaadha kan shawaadha jedhamte shawaa sulxaanetti jedhamee beekamaadha. Googilii irra seentee ilaaluu dandeessan eenyullee ilaaluu dandeessa. Isinii galtee shawaa sulxaanetti jedhamee beekama achitti ijaaramee jechuudha. Sanboodaan suuta suutaanii warri habashaaraa dhufaatiin achumaan mootummoota kana guutuu kuffisee boodarra xumurarraa hafte ammoo mootummaa jimmaadha turte. Mootummaa jimmaallee akkasumatti keessa seenanii baxabbatanii wanna godhanii achi boodaan akka taanu kana taane Itoophiyaa taane. Isinii galtee akka tattaane Itoophiyaa taane jechuu achi boodaan. Itoophiyaa ta'uun keenya kaluu kana malee duraan Itoophiyaadhaa miti. Absiniyaa jedhan turre. Biyyoo ta'uu danda'u turan. Laakiin sun hundi isaatu kufeetii ergasanii wal kuffisee wal caccabsee maal jedheetiin sanboodaan akka taanu taaneetiin Itoophiyaa taanee amma Itoophiyaawidha jaalanne jibbine. Jaalattus jibbitus Yesuus waaqa gooftaadha jettiin ijoolleen kiristaanaa. Jaalanne jibbine amma Itoophiyaawidha. Akkasitti Itoophiyaawii taanee amma Itoophiyaawidha kan jettu. Ayyee warra hin beekneef ibsumaaf warri beeku numa beeka garuu seeraan kana namni baay'een hin beeku waan ta'eef. Ayyee mee obsee jirtamu obsee jettee amboo. Naga jirtaati. Naga jiraatte shaadaa qabachuudhaaf immoo ati barumsuma isaayyuu baruu barbaade waa'ee islaamummaa kana jechuudha. Jalqaba. Ayyee waan gaafattu qabda mee bu'uura islaamummaa sitti haa himuu ree? Ayyee bu'uura isaadhaa yoo sitti hime islaamummaa jechuun islaam jechuu jedhu jecha arabiffaati. Islaam jechuun rabbiif buluu jechuudha. Rabbi isa kam yoo jette rabbii tokkicha isa. Rabbi tokkicha isa nu uumedha. Nuti akka musliimaatitti rabbiin nama ta'an jennu. Namni rabbiin ta'an jennu. Namni illee waan biraati. Rabbiin waan biraati. Uumamni rabbiidhaa miti. Rabbiin uumamaadhaa miti. Waa hundumaa ol jira. Inni uumama hundumaa ol jira. Waa hunda suuraa 12 irratti qul huwallahu ahad. Tokkicha inni beekte lama miti. Allahu samad jechuun Allahin rabbiin tokkochi sun ammoo isa wanni hundi isaatu isatti hajoomu kennuu fi isaati waan tokkotti illee hajoomne jechuudha. Lam yalid jechuun hin dhalle intalas hin qabu ilmas hin qabu ufiilleen dhalle ufiilleen dhalchinelleedha. Inni tokkicha erga jedhame tokkichuma. Walam yulad jechuun hin dhalamne haadhaaf abbaallee hin qabu. Waa hunda dura jira. Hiriyyaallee hin qabu. Hiriyyaallee hin qabu rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Rabbii kanatti amanuudha bu'uurri tokko faadhaa rabbitti amanuudha. Akkama jenne kanatti qulqulleessitee maqaa isaatiin qulqulleessitee akka inni waa hunda dhagaate akka waa hunda beeku akka inni nu uume akka inni galateeffamuu qabu isatti amanuu jechuudha. Akka amma kiristaanonni jedhan sanitti amanu nuti waan irratti wal'amnu bu'uura isa kana guddaan jechuudha. Nuti rabbiin tokkicha jenne nama ta'e hin jennuun rabbiin nama ta'e akkas ta'e hin jennu. Rabbiin tokkicha namaa miti jennaan. Uumama kamiyyuu miti. Seegaltee amala uumama kamiituun qabu hin dadhabu hin mugu hin nyaatu hin nugu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hundarra dureessa. Durummaa isaatii waan tokkotti naajoomu. Wanni hundi isaatu isatti hajooma malee. Tokkoffaa isa kana. Lammaffaadha ammoo nuti malaayikaan akka jiranillee ni amanna. Inni kuni waan nuti itti amannu malaayikaan akka jiran ni amanna. Ni amanna hogguus hin jedhu waaqa godhannaa miti. Waaqa godhannaa osoo hin taane akka jiran dhugoomsina jechuudha. Sadaffaadha ammoo nabiyyoota asiin dura rabbiin ergamtoota namarraa ta'an akka Abrahaam, Muuseefaa, Yaaqobbaa, Yesuus illee dabalatee jechuudha. Nabiyyoota baay'ee isaaniidha akka rabbiin ergee jirullee ni amanni dhugoomsina. Yesuus illee ergamaa rabbii akka ta'e. Dabalata Museen illee ergamaa rabbiidha akka ta'e. Namoota gaggaarii akka ta'an. Warra kanniin akka macaafa keessa jiru sanitti miti. Macaafa keessatti nabiyyoonni kun baay'een isaanii warra waa balleesse akka waa balleessanitti himama. Fakkeenyaaf Haaruun yoo fudhatte namni saba Israa'el waaqa tolfamaa akka isaan waaqessan godhe Haaruunii jedhama.
dabalataan ammas ammoo luuxilleen sagaagalummaa akka dalageetti daawit sagaagalummaa akka dalagee himam nu biratti akkasidhaa miti namoonni kunniin qulqulluudha jennaan namoota gaggaariidha jennaan nabiyyoota kanatti amanuudha itti amanu wagguu jennu waaqessuu sun taane nama jedhanii ergamtoota rabbiiti namoota qulqulluudha namoota waan gaarii hojjetan jenneeti itti amannaa jechuudha. Afuraffaadha kitaabban asiin dura akka buusee jiru itti amannaa garuu kitaabban sunniin akka silaa tikfamuu qabutti tikfamee nu biran geenye jenna. Sirriitti qabadhu waan kana yookaan waraabbadhu yookaan barreeffadhu. Afuraffaan kuni kitaabban asiin dura rabbiin akka buusee jiru. Kitaabban akka rabbiin gara dachiitti ergeetiin jiru. Kitaabban sunniin ammoo qajeellumaaf akka dhufan. Kitaabban sunniin guutuu isaaniitu rabbiif buluu akka ajajan akka nutti himan ni amannaa jechuudha. Sigaltee garuu kitaabban sunniin akka silaa tikfamutti tikfamee nu biran geenye. Yahudonni illeen erga Museen du'een booda karaa irra jallatanii kitaaba rabbiidhaa jallisanii. Kiristaanonni illee Yesuus ol baheen booda sigaltee erga Yesuus ol baheen booda wannaa godhanii jennaan. Eenyu kana kitaaba barreeffatanii akka silaa inni barsiisetti nu biran geenye. Garuu kitaaba xumuraa Qur'aanatti amanna. Kitaaba nabiyyi xumuraa irratti dhufe kitaaba jijjiiramuu hin dandeenye. Kan namni waa ittiin daballe irraa hin hir'ifne jechuudha. Akkuma jirutti kan jiru kitaaba sammuutti qabatamuu danda'u barreeffamaalee tikfamaa ta'e. Shanaffaadha ammoo guyyaan qiyaamaa yookaan guyyaan xumuraa akka dhufullee ni amanna. Namni du'aa akka ka'u ni amanna. Gara jannataa kun gara ibiddaa. Waan guyyaa qiyaamaa keessatti argamu guutuu isaatti ni amanna. Jaffaadha wanni dachii irratti ta'u wanni hamaatiif wanni gaariin guutuu isaatu hayyama rabbiitiin. Rabbi usuma beeku akka hojjetamu dhiise jechuudha. Wanni hundi isaatu hayyama rabbiitiin malee kan ta'u hin jiru jenna. Isa kanniin jahan bu'uura amantiidha akkaataa itti amannuudha inni kun. Wanni biraa immoo ka hojiidhaan wal qabatu. Wanni nuti hojjennu guyyaa keessa jireenya keenya guyyaa keessatti yookaan waggaa keessatti wanni nuti hojjennu yookaan umrii keenya keessatti wanni nuti hojjennu wanni nurratti dirqamaa waa hedduudha. Laakiin bu'uurri isaa waa shan. Bu'uurri isaa waa shan. Tokko haqaan kan gabbaramu, haqaan kan waaqeffamu, kan kadhatamuu qabu, kan gargaarsi isarraa barbaadamu rabbii tokkicha ka jedhu ragaa bahu namatti himuudhaati. Ragaa bahu jechuun dhuga baatii isa kana. Nabi Muhammad akka ergama rabbii ta'an himuudha. Lammaffaadha salaatu guyyaa irraa. Salaata inni kattaa eegasani ammoo dhaabbatteetiin rabbii kan kee kadhatta. Wanni biraadhaa wanni sirraa barbaachisu hin jiru. Daabboon ati fidduu, xallaan ati fidduu fi walaa paasteriin sii kadhatuu fi raajiin sii dubbatu hin jiru. Kadhanna salaata kan keetiif. Salaanni kan keessiif jidduu kan keetii qofaadha. Kaatee qulqulleeffattee rabbii kan keetiif salaatta gadi jetta rabbii kan kee ni kadhatta kanuma wanni biraadhaan jirtu. Waggaa keessatti ammoo ji'a tokkoon soomta. Sooma dirqamaadha jechuudha. Sigaltee soomni sunis ammoo waan hamaallee ijaa kan keetiin soomta waa hunda waan hamaarraan gortaa nyaataaf dhugaatii dhiifte rabbii kan keetiif jecha erga sani ammoo qulqullooftaa jechuudha. Kanuma soomni illeen ooma nabiyyoonni dalagaa turan. Nabiyyoota hunduma dalagan kana hunda isaatu. Kun ammoo qabeenya kan kee keessaa nama rakkataadhaaf waa qooduudha. Yoo qabeenya kan kee guddaa ta'e dirqamaan rabbii nurra kaa'a. Yoo qabeenya kan kee xiqqaa ta'e ammoo dirqama hin qabdu. Inni shanaffaadha ammoo mana Nabi Allah Ibraahimiin alayhi salaam rabbiin karaa Ibraahimiin alayhi salaam ijaarsisee jira. Makkaa kan jiru. Abrahaam kan ijaare jechuudha. Karaa san deemaa jedhee rabbiin achitti akka waaqeffannu achitti akka isa waaqessinuuf jecha umrii keenya keessa yeroo takka qofa dirqama nurra godhe. Sunuu namni danda'u jechuudha. Namni danda'u qofa deemaa jedhe. Achi yoo umrii kan kee keessatti waa dandeetti qabaatte yeroo takka qofa achi dhayita. Achitti rabbiin waan godhi isin jedhe goota jechuun waan biraati miti. Rabbiin godhi isin jedhe jechuun Quraana keessatti jechuudha. Quraana keessatti waan rabbiin godhi jedhe jechuun waan biraati miti. Salaatu, sooma soomuu rabbiin kadhachuu kanuma. Achitti deemtee wareega rabbiif dhiyeessitee rabbii kan keetiif jecha akka Nabi Allah Ibraahim alayhi salaam hojjete san rabbii kan kee kadhachuu isatti waa makuun hin taatu. Achi dhayitee kana kan gootamu waggaa umrii kan keessa yeroo takka dirqama sunumtuu yoo dandeettii qabaatteedha jechuudha. Waliigalatti islaamummaan kanniini bu'uurri isaadha. Rakkoon qabu kana baruu barbaade isaan immoo baruu isaan keessatti dhufan. Inshallah. Nama siifaa kenninu nama gaafachuu dandeessu ijoollee shamaraadha. Jira namni. Maal jettee? Namni jiraan hin jireen.
Okay, gaafadhuuti bari wanni gaafii sitti ta'ee jira waan amma sii ibse kana keessa. Amma wanti gaaffii nuti ta'e hin jiru garuu jechuun booddee yeroon itti galetti immoo gaaffii waan isin gaafadhu immoo isin gaafachuu hin qaba. Yeroo isa galtee. Jechuun kan kun amma ani ortodoksiidhaani jechuudha. Ortodoksiidhaani garuu immoo amantaa gosa iyyuu ani hin kadhadhuuni jechuudha. Yeroo namni kadhannaa taasisu bakka na dhowwaan keessa kooti jechuudha. An kadhadhes hin beeku amantaa kiyyayyuu jechuudha. Garuu kan ammayyuu ortodoksiidha jechuudha. Maatiin kunillee ortodoksiidhaani. Okay, amantii ortodoksiidha sirriidha jettee amantaati. Jechuun ani amma asirratti dubbachuuf illee xiqqoo nan affaraani jechuun amantaa koo kan sanayyuu jechuudha. Gadi fageenya waa'ee amantaa kootiyyuu hin beeku ani sicha jechuudha. Ortodoksiidha maatiin kunillee ortodoksiidha. Garuu immoo mana amantaallee yeroo xiqqoo na dhukkubitti hiriyoonni koo na keessaa turani malee ani baay'ee mana amantaa yeroo nan deema jedhedde wanta baqa keessa kooti hin deemin jedhee na dhowwu jira. Maal keessa kan keeti maal si dhowwa? Itti namanne jechuudha moo maaltu si dhowwa?